Ministeerri ittisa biyya obbo Lammaa Magarsaa sirna waalchaa dureessa Kabiir Hussein irratti taasisan OBN akkan darbine dhorkamuun ibsame. BBC'n Afaan Oromoo gaazexeessitoota OBN irraan odeeffate jedhee akka gabaasetti ajaja gubbaa dhufeen Hasan obbo Lammaa dhorkamee jedhamee jira. Ministeerri ittisa biyya obbo Lammaa Magarsaa fi ministeera muummee Abiy Ahmad gidduu waldiddaan jiraachuu turre deddeebiin dubbatama. Biraan Birruu dabalata qaba. Unuuf akka sabaatti fi warra kaaniif waa'ee miidiyaa dubbannu nuuf adda warra nuu akka sabaatti akka namaatti uumamnee qabeenya bal'aa qabnu dudha baay'ee qabnu waan ittiin beekamuu qabnu baay'ee qabnu garuu immoo carraa kana dhabnee jaarraa meeqaaf warra dhokannee gola keessa turre. Qondaalli gameessi kun erga miidiyaa irraa dhabamee ji'oota hedduutu lakkaa'ame. Gariin namaa garaagartee isaa fi paartii biltsiginnaa jiru irraa ka'ee miidiyaa irraa ugguran jedha. Gariin barnoota irra jira. Gariin immoo dhukkubsateetu ta'aa jedha. Jidduutti immoo raadiyoon sagalee Ameerikaatti bahuun yaada biltsiginnaa akka hin deeggarree fi dhageettiin inni biltsiginnaa keessatti qabu akka dhaaba duraan keessa jiru akka hin taane hime. Sagaleen raadiyoo Ameerikaatu yaada qondaala kanaa ugguruun duula imeelii fi miidiyaa hawaasaa gara Waashingtan DC'tti qaari'uun hollachuun gaafiif deebii qondaala kanaa qilleensatti baase. Qondaalli dhugaa kan motora jijjiirama siyaasa Itoophiyaa ta'e kan dubbii isaa miti callisuun saatu siyaasa Itoophiyaa keessatti dubbii kumaa kitilaa ol hiika qabu Lammaa Magarsaa Waaqoo haasaa VOA'f kenne sana boodallee miidiyaa irraa fagaatee jira. Ji'oota hedduu booda namni kun carraa miidiyaatti bahuu kan argate Taaziyaa Kabiir Hussein Waaqoo irratti Adaamaa. Sirna boo'ichaa nama jabaa kanarraa qondaalli fi namni beekamaan Oromoo mana oole muraasa. Daadhiin boollasaa guutuu Kabiir Hussein Waaqoo nama jazaa guddaa Oromoo irraa qabu ta'uu taateen kun ragaadha. Lammaa Magarsaa Waaqoo, Juneedii Saadoo, Abbaaduulaa Gammadaa, Jawaar Mohaammed, Shimallis Abdiisaa fi Leencoo Baatii dabalate sirna awwaalcha nama jabaa kanarratti bakka tokkotti namoota gameeyyii kanneen namni arge namni boqate kun akkam nama ulfina qabuu fi oolmaa jabaa Oromiyaaf oole ta'uu tilmaamuun isa dhibu. Sagantaa awwaalchaa kanarratti miidiyaa mootummaa dabalatee miidiyaalee danuutu argame. Qondaalonni ani maqaa dhahe kun hunduu sagantaa awwaalchaa kanarratti haasaa godhanii jiran. Sagantaa kanarratti argamuun qondaala kanaatu waajabila ture. Namuu Lammaa Magarsaa sagantaa kanarratti argama jedhee shakkine hanga abbaan waltajjii Lammaa Magarsaa waamutti namni kumaatamni Taaziyaa ga'e Lammaa Magarsaa jiraachuuyyuu qalbifatee hin jiru. Sababa koronaa vaayirasiitiin hunduu maaskii keewwatee jira. Qondaalonni fi namoonni beekamoon haasaanii waltajjii irraa bu'u. Dabareen geenyaan abbaa waltajjii ministeera ittisa biyyaa pireezidaantii duraanii Oromiyaa jechuun Lammaa Magarsaa afeere. Obbo Lammaan haasaa gabaabaa akka godhan maqaan isaanii yoo dhaamu namni hedduun sakandiiwwan muraasaaf miira gaddaa keessaa ba'uun hamilee fi iyyaan gara waltajjiitti isaan simate. Namni istaadiyeemii Adaamaa keessaa kuun imimmaan boo'ichaa dabale. Kun fooricuun kun harka dha'uun addaan kutuu dide. Kun Taaziyaa irratti kan jalqabaa natti fakkaata. Ergaan qondaala kanaa miira namaa to'ate. Jaalallii fi kabaji Lammaaf qaban gadda dagachiise warra kana. Obbo Lammaan nama kanaaf ani ragaadha. Kabiir Hussein Waaqoo nama sabaaf oole. Kan saba kabajee fi qabsoof gumaache nama uummanni hin irraanfanne barsiisaa dhaloota keenyaati jechuun jajan. Haasaan nama Oromoon akka kudhaamasaa jaalatuu Lammaa Magarsaa kun miidiyaa Oromoon gibira itti kaffalu OBN irraa uggurame jechuun BBC'n Afaan Oromoo immoo hojjettoota OBN wabeeffachuun gabaase. Dubbiin kun immoo ogeeyyii miidiyaa OBN iyyuu mufachiise jechuun gaazexeessaan BBC Afaan Oromoo Bizuwarq Olaanaa barreesse. Namni sabaaf haqaan hojjete miidiyaa irraa dhabamus onnee uummataa keessa akka jiru sagantaan kun ragaadha. OBN haasaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fayyadamuun oduu sirna awwaalchaa kana qilleensarra oolchuus haasaan obbo Lammaa akka hafu taasise. Haasaan obbo Lammaa kun oduu ijoo galgala sa'aatii 12 fi oduu sa'aatii 1 irratti akka darbuuf qabamee kan ture yoo ta'u wayita sa'aatiin ga'u daayirektarii dhaabbatichaa haasaan obbo Lammaa kun akka hin dabarre olii dhorkameera sababa jedhuun akka hin dabarre dhorkuu odeeffadhee jedha BBC'n. Dubbiin kun gaazexeessitoota
hojjettootaa fi hooggansa gidduutti falmii kaasee booda murtee hooggansa dhaabbatichaatiin akka qilleensarraan oolle dhorkamee jedha. Gochi namoota barbaadan akka qilleensatti mul'anne dhorkuu akkanaa kun mana hojichaa keessatti arma duras kan baratame ta'uu gaazexeessitoonni dhaabbatichaa BBC'n dubbise himanii jiran. Haa ta'u malee nama saba Oromoo biraa oolmaa guddaa qabanii fi miidiyaaf illee deeggarsa olaanaa gochaa turan irratti raawwatamuun kan caalaa isaan aarse ta'uu dubbatu gaazexeessitoonni OBN eenyummaa isaanii BBC'tti himuu hin feene. Miidiyaan kun duraan afaan mootummaa qofa ture. Namoota bilisummaa kennanii fi deeggaranii akka dhageettii horatu godhan keessaa tokko Lammaa Magarsaa Waaqooti jedha gaazexeessaan dhaabbatichaa tokko. Har'a oolmaan isaanii sun dagatamee yoo sagaleen isaanii akka uummata biratti hin dhaga'amne ugguramu garaa nama nyaataa jedhe. Namni kun nama kabaja guddaa saba kana biraa qabudha. Sagalee isaanii uummanni kun dhoobotee jira. Bakka ajandaan haasaa obbo Lammaallee kan siyaasaa hin ta'initti gochi akkanaa obbo Lammaa Magarsaa irratti raawwatamuun nu aarse jedhan. Haasaa miidiyaa hedduun darbe kana dhoksuun amanummaa miidii uummata biratti qabullee haalaan miidhuu akka danda'u yaaddoodhaan dubbata gaazexeessaan tokko. Dhimma kanarratti daayireektara olaanaa dhaabbatichaa obbo Zinaabuu Asiraat akkasumas ittaanaa isaanii obbo Bujaa Gabbisaa irratti irra deddeebiin bilbilullee jarri bilbila hin kaasanii jedha BBC'n. Madaala ogummaa kamiin sagaleen qondaala jabaa biyya kanaa miidiyaa irraa akka ugguramu ogeeyyii miidiyaaf gaafiidha. Hooggansi dogoggoruu mala. Uummanni fi ogeessi miidiyaa dhugaa garuu haqarraan goran. Hawaasa ammayyaa'ee uumuudhaaf gaheen qoodni miidiyaan qabu baay'ee olaanaadha. Kanaafuu hawaasni keenya miidiyaa mataasaa qabaatee guyyaa guyyaatti odeeffannoo wayitaawaa argatee sana keessatti jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuun hundaa ol hin barbaachisa.